saraan sochoonee sidaan diigamnee dhiiga kee qulqulluun kan hundeeffame hojii qaraani hoo seenaan dagatamne eessa kootii qabdoo kan hin haqamne akkamiin si dagataree dandee garaan koo har'a booru tonnuufini si jajarramni koo akkamiin si dagataree dandee garaan koo har'a booru tonnuufini si jajarramni koo dangeeffaman qabne wareegama lubbuu ofii kee kanatti naaf laattee sun gatii cubbuu jaalala dangeeffaman qabne wareegama lubbuu ofii kee kanatti naaf laattee sun gatii cubbuu akkamittan si daagadha atoo naaf addaa olmaa kee keessa garaa kooti maddaa akkamittan si daagadha atoo naaf addaa olmaa kee keessa garaa kooti maddaa halkaniif guyyaatti dhugaa kee dubbachuu amma du'aattiyyuu naaf taate tamichuu garaa koona raasaa olmaan kee baroota lafeen maashaan koo dhugaa kee dubbata maal jaalalli akkana baafteem gatii olaanaa lubbuu kee naaf laattee du'a na oolfattee naaf taate mulfinaa maal jaalalli akkana baafteem gatii olaanaa lubbuu kee naaf laattee du'a na oolfattee naaf taate mulfinaa waggash kana dura balaa du'an irra dabarsee naan jedhe waaqayyo yaadatta waggash kana waan taate yaadattaat maal taate balaa konkolaataan gara biyya sondeemaa makiinatti bu'e garuu namni fuuldura gabbinaa jira isaan du'an sun dura ni nama warri dubara jira akkanitti ba'a. Dhagaa waaqayyo si galcheedha. Amantaa sagalaa guddaa irra jira maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri digimtii hafuurri konkolaataa sadii hojjete. Inni dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhala. Maalidha beektaa? Sin jaalladha. Waaqayyo seenaa kee hojjetu. Hojjetu seenaa kee waaqayyo. Waaqayyo akkasaan jedhe. Mucaa kana nan jijjiiratu ree naan jedhe waaqayyo. Garuu hidhugaa naan jedhe. Hidhugaa naan jedhe. Waaqayyo tokko naan jedhe. Hidhugaa jedhe. Hafuura waaqayyo tokko naan jechaa jedhe. Dhugaa waaqayyo immoo si dhugaa. Yoo soba ta'e sobaadha nama naan jedhe. Hidhuudhaan gaafa dhugdu maal akka dubbattu maal akka jettu hin beeku. Dhugaa waaqayyo. Sittani. Yeroo hundaan inni dhugaa. Yeroo baay'ee jechuudha waldaan nan naqareetan ba'a garuu waan na dhufu hin beeku yeroo nuti waldaa dhufuuf akkana deemu akka koo naqareetu mana matattee mana jechuudha. Waaqayyo irraan cabsu. Dhugaa waaqa jiraataati. Akka ol qabadhu gara waaqaa. Abba wanti ati dadhabdu tokko illee hin jiru. Nutu hin danda'u malee yaa waaqayyo gooftaa ati hin dandeessa. Garraamummaa keenyaan si waamman. Ilaa nama kana kan sin ajaa'ibu yeroo baay'ee ajjeesuuf jedha hafuura jawweetu irra jira. Amma adda isaarratti maal arga isinitti fakkaata? Adda isaarratti addumatu qulqulluu argamamni jawweetti maramee jiru arga. Jawween kun gaafa inni rukutamu namichi kun bilisa ba'a. Inni adda keessatti qabaate waraana medhaan hime. Amma ta'uu dubbatanii ifatanii hin majjigala. Akkuma nama jiru duubaan jig jedha maal jedha waaqayyo abaarsa bara dheeraa irraan cabsaa. Adda keessatti qabaate cabedhaani. Tola balbal Yesuus dur. Daf hafuura digimtii daf jireenya isaa daf kaas mee akka keessa nas naa qaba jawwee turre jira hafuura jawweedha waraana ladha dafi maqaa Yesuusin qanaani beekame daf maal gochuuf qoy hin qabiin garuu seexanni nuuf hin abboomamtu dhuftoo waa tokkoon godhii maqaa Yesuus Kiristoosiin ol kaasi daf jireenya isaa gadhiisee gara lafa onaatti nan deemaa sagalee keessaa sadii dhiisoo kira dafa tokko dafi lama ol kaasa maqaa Yesuusiin argoon tokko Sita lalashee waaqayyoon akka dadhu
waan haaraa qabattee dhawaate kadhadhu waaqayyoon waaqa ishee eebbisu deemu fayyitee talaani irratti hojjetu kana booda warqee irratti hojjetu warqee dhaama maqaan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sa'aatii ammaa jalqabdee of dandeessee jiraatte ofan danda'e mul'ata guddaa hawwii gurguddaa qabda garuu waaqayyoon na kadhadhu ansi gidduutti waan haaraa hojjedhaa jira